Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam daawwattoota chaanal YouTube Kamaal Abbii nagaa keessanii ani nagaa kooti alhamdulillah. Egaa har'a turtii yeroo dheeraa booda viidiyoo akkaan ajaa'ibaa takka kan hunda keessanuu isin gammachiistu isiniif qabadhee dhufee jira. Viidiyoo tana hundi keessanuu erga daawwattan booda hiriyoota keessaniif sheergochuu hin dagatinaa. Sababni isaas viidiyoo nama kamiifuu waan ta'eedhaaf. Egaa gara barnootaatti osoo achiin kutin dura jalqaba YouTube keessan irra seenaa Kamaal Abbii jedhaa ishee kana subscribe gochuudhaan itti fayyadamaa. Gara barnoota keenyaatti hogguu as dhufne akkuma asirratti argitan appilikeeshina WhatsApp asirra barbaadan jiru jechuudha. Garuu ani haaluma salphaadhaan appilikeeshina WhatsApp asirraa qabu kana nam tokko arguu hin danda'u. Ani garuu haala salphaadhaan itti fayyadama bakka takka tokkodhaan jechuudha. Egaa isa kana akkamitti jettanii gaaffii kaasuun keessan waan hin oolle. Amma akkuma argitan kun iddoo kana qofa tuquudhaan ani appilikeeshinicha kana itti fayyadamaa jechuudha. Akkuma as argitan kana yoo tuqe WhatsApp cinaa ba'a jechuudha. Garuu asirra yoo barbaaddan WhatsApp waan jedhamu inumaayyuu arguu hin dandeessan. Kanaaf egaa iccitii keessan haala salphaadhaan tikfachuu ni dandeessu. Namni iccitii keessan arguu hin danda'u. Bilbila keessan hogguu isinitti kennitanii appilikeeshinicha kana asirraa waan argachuu hin dandeenyeef seenuu hin danda'u jechuudha. Isin garuu waan bakka sana beektaniif haaluma salphaadhaan seenuu dandeessu jechuudha. Egaa isa kana akkamitti hojjechuu dandeenya? Akkamitti WhatsApp keenya fuula bilbila keenyaa irraa dhabamsiifnee fayyadamuu dandeenya jechuun keessan waan hin hafne. Isa kana argachuudhaaf na faana bu'aa isiniin jedha. Viidiyoo kana hanga dhumaatti yoo hin daawwanne ta'e bu'aa takkaa isiniif hin gahu jechuudha. Isa kana argachuudhaaf amma akkuma argitan kun WhatsAppiin kiyya ni jira, deebisee jira. Isa kana akkamitti akka balleessee asirraa itti fayyadamuu danda'u isin garsiisa jechuudha. Bilbila fuula iskiriina bilbilaa keessanirra al tokko naannuma kanatti sakandii takkaaf gadi qabdu jechuudha. Akkanatti gaafa isin gadi qabdan gara gadiitti wanti akkanaa isinii dhufu. Widjit bakka jettu kana gadi tuqxu jechuudha. Egaa sana booda ishee kana filattu. Ishee kana immoo bakka mi'a akka argattan appilikeeshinii kana jala viidiyoo kana description keessa isiniif ka'a achi tuqxanii buufattu jechuudha. Ishee kana yoo buufanne waan kana argachuu waan hin dandeenyeef ishee appilikeeshinii tana achi jala anaatu isiniif ka'a jechuudha. Erga haala saniin tuqxan booda widisii erga tuqxan booda haala kanaa isinii dhufa haala kanaa hin dhufne akkanatti deemtanii barbaaddu jechuudha. Hanga ishee kana argattanitti jechuudha. Ishee kana hanga argattanitti. Erga ishee argattan booda al tokkoof gadi cuqastu gara gadiitti dhuftanii aad kan jettu tana tuqxan ammas. Erga aad jettanii tuqxanii waa kana lamaantu isinii dhufa. Open app bakka jettanitti al tokko tuqxu. Barbaadee isinii fidaa ni eegdu. Gara gadiitti bu'uudhaan WhatsApp keessan barbaaddu jechuudha. Akkuma argitan WhatsApp kana inni tuqxu. Sana booda immoo asirra dhuftan. Style bakka jettu kanarratti al takka cuqaasaniiti invisible bakka jettu kanarratti tuqxu. Kana booda xumurtani. Aad bakka jettu kana al takka tuqxu jechuudha. Hogguu isin haala kanaan tuqxan isinii dhufa. Hogguu isin haala akkanatti isinii dhufa jechuudha. Kana fakkaatee isinii dhufa. Isa kana bakka barbaaddan fuutanii kaawwachuu dandeessu. Fakkeenyaaf ani kunoo bakka argitan kana kaawwadha jechuudha. Akkuma argitanitti iddoo kana kaawwadha. Guddifachuus yoo barbaaddan akkanatti ni dandeessu, xiqqeessuus ni dandeessu jechuudha. Ani immoo xiqquma kanarratti isin garsiisa jechuudha. Egaa bakka kana WhatsApp koo ol kaawwadhee jira. Ana malee namni biraa hin beeku jechuudha. Erga haala kanaan ol kaawwannee booda al takka tuqnee keessaa baanamee akkanatti tokko tokko WhatsApp kiyya seenaa jechuudha. WhatsApp kiyya haala isin argitan kanaan haala kanaan seenaa jechuudha. Egaa amma as keessa bannee yoo ilaalle WhatsApp keenya inuma jira. Kanaafuu asirraa hin banne. Isa kana akkamitti balleessa? Ammallee fuula iskiriina keessanii bilbila keessanii irratti sakandii takkaaf gadi qabdu. Akkuma duraatti kun isinii dhufa setting kan jettu kana tuqxan amma. Erga kana tuqxanii gara gadiitti buutanii hide apps bakka jettu kana ishee kana jechuudha. Al takka cuqastu. Kana booda WhatsApp keessan gara gadiitti bu'uudhaan soqtu jechuudha. Kunoo akkuma argitan WhatsApp kiyya kunoo as jirti. Ishee kana irratti al takka cuqaaseet dan jedhaani jechuudha gara gadiitti. Dan gaafa jeddiin WhatsApp keenya asirraa gonkumaayyuu arguu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif dhoksinee jirra. Kana waan ta'eef asitti nuti garuu dhufnee iddoo kanatti jechuudha. Haaluma salphaadhaan argachuu dandeenya jechuudha. Bakka kana gaafaan tuqee WhatsApp kiyya haala salphaa kanaan argachuu danda'a jechuudha. Akkanatti. Waaw. Baay'ee namatti tola baay'ee. Kanaaf egaa haala salphaadhaan WhatsApp keessan bilbila keessan irraa dhoksitanii
akka namni kamiyyuu bilbila keessan fuudhee icciitii keessa hin argine isin haala salphaatti bakka takka qofa tuquudhaan as kaawwachuu dandeettan, as kaawwachuu dandeettan, as kaawwachuu dandeettan, bakka isinitti tole jechuudha. Ani ammas waan kaawwadheef hoggumaan achi tuqe ofumaan haala kanaan WhatsAppicha kiyyanaaf banaa jechuudha. Waaw hedduu namatti tola. Akka irraa gammaddan abdiin qaba. Egaa ani kan isin wajji ture Kamaal Ibraahim, chaanaaliin kiyyaa Kamaal Abbiidha. Appilikeeshinicha kana argachuudhaaf immoo ishee kana jechuudha. Akkuma duran isinitti hime ishee kana argachuudhaaf description jala isiniif kaa'aa jechuudha. Linkii isaa description viidiyoo kana jala isiniif kaa'aa achi tuquudhaan buufattanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Yoo isa hin buufanne argachuu waan hin dandeenyeef isa achi keessaa buufadha ishee kana jechuudha. Kanaaf ani kan isin wajji ture Kamaal Ibraahim, viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura.